Ashamaa harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota GMN salaamtaan teenyatan buqqaate onnirra bakkuma isin jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jecha guyyaa irraa immoo qophii haarawaa gumaata Oromiyaa jettu qabannee isin biraan ga'uuf toora galfannee dhufne. Qophii teenya yeroo maraa akka isin bira geessu karaa toora YouTube GMN Afaan Oromoo, Facebook, Telegram fi akkasumas karaa marsaalee miidiyaa hawaasummaa keenyaan akka nu hordoftan asumaan dhaamsa keenya isiniin jecha qophii tanaan gumaata Oromiyaan addunyaa irraatiif akkasuma Afrikaaf gumaachite gumaata ilmi Oromoo Oromiyaafis ta'ee addunyaaf gumaache qaroomina Oromiyaan addunyaaf gumaachite qorannee dubbifnee yaafannee kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga dhuma qophii tanaatti akka nu hordoftan afeerraa teenya isiniin jenna. Uummanni Oromoo saba guddaa hangafa gurraachota kuush kan gaafa Afrikaa qofa osoo hin taane addunyaa tanaaf qaroomina irra addunyaan tun ittiin dalgamtu dhaloota Kiristoos dura ummata lafa kaa'edha. Sirna bulchiinsaa, qaroomina sirna barreeffama, ogummaa harkaa, ogummaa aartiitii fi rogoota ogummaa garaagaraa akkasumas falaasama addunyaan irra itti dhaqqabde uummanni Oromoo waggoota kumaatamaan dura bira gahu qorannoon seenaa dhugaa tokko tokko lafa kaa'eetii jira. Sirna barreeffama afaan Oromootaa bara 1945 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Raashiyaa Moonich ijoolleen Oromoo gabra ta'anii Harargee, Arsii fi Baddaa Salaalirraa deemanii achitti kan barreessan ta'uu meeqan keessantu beeka. Sirna barreeffamaa gaafasii akka qubee ammaa kanatti guutuu ta'uu baatus hiikkaa fi jecha guutuu qaba. Ijoolleen sadeen akka feetee Harargeerraa, Amaan Arsiirraa, Aagaan Shawaa Salaalirraa kanneen dhaqan sirna barreeffama seerluugaa yookaan giraamara afaanii guutuu kan uuman hoggaa ta'u galgalaa fi ganama isaan yeroo rabbii isaanii kadhatan akka lakkoofsa itti lakkaawan akka heddummina wantootaa itti dheeressanii fi gabaabsan hiinta'a yaa'a sagaleetii fi waan hunda kan qabu ta'uu isaati. Qubeen amma itti fayyadamaa jirru bara 1940mootaas akka uumamtes hin dagatinaa. Kitaabni waa'ee Oromxabboo bara dhaloota Kiristoos dura barreeffamanis kan jiran ta'uu isaati. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dubbiin teenya irraa waa'ee qaroomina Oromoo gaafa biraatti beeylamachaa gara qophii teenya irraatti yeroo fuulleeffannu waa'ee ilma Oromoo impaayera Hindii ijaaruudhaan biyyattii tokkoomsuudhaan yeroo dheeraa bulchee kan laallu ta'a. Innis eenyu jettanii tilmaamuun keessan hin hafu. Seenaa ilma Oromoo bara daldala gabraa Indiyaa bulchee ilma Oromoo Maalik Ambar kan laallu ta'a. Maqaan dhalootaa Maalik Ambar ho'een jechuun keessanis hin hafu. Maqaan dhalootaa mooticha Hindii Waaqoo Shaambuuti. Ilma Oromoo kan warra Afuran Qallooti. Innis kan dhalate akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1548 Harargee Bahaa aanaa Haroomaayatti yoo ta'u bara bulchiinsa mootota Absiiniyaa sababa daldala gabraatiin gurguramuutu himama. Ambar osoo hin gurguramin dura akka maqaan isaa Waaqoo ta'e toorri ragaalee Wikipiidiyaa fi barruun Indiyaan Taayims jettu odeesseeti jira. Waaqoon akkuma gurraachota Afrikaa maatii isaa jalaa butamuudhaan galoo galaana diimaa irra ceesifamee Yamanitti daldala gabraa Qaasim al-Baagdaaditti gurgurame. Qaasim al-Baagdaadis Waaqoo amantaa isaa waaqeffannaarraa gara Muslimaatti jijjiire. Maqaan isaa ammoo gara Maalikitti kan jijjiirame hoggaa ta'u akkuma gurraachota Afrikaa kanneen biroo sababa gabra ta'anii bitamaniif tarsiimoon eenyummaa isaanii bituu keessaa tokko maqaa jijjiiruu ta'uu isaati. Ta'us garuu gurraachota Afrikaa keessaa ilma Oromoo maqaa jijjiiran malee eenyummaa isaanii jijjiiruun tasuma hin danda'amu. Akkuma Abbaa Gammachiis yookaan Onesimos fa'aa kan Waaqootis Maalik yoo ta'u dhumarratti Ambar itti dabalan. Maqaa biyya saniitiin Ambar jechuun mootii jechuudha. Kanas kan argate erga aanga'oome booda Ambar dabalachuutu himama. Maalik Ambar daldala gabraatiin darbaa dabarsaa yeroo afuraffaaf gabaa kibba Indiyaatti daldala lammii Hoolaandii Peeter Van Den Broekittiin gurguramee ture. Gabaan kun Ambariif gabaa milkii ture. Yeruma tana muummichi ministeera kibba Indiyaa Chingis gabaa kana Ambar bitate. Muummeen ministeeraa kunis akkuma Waaqoo yookaan Ambar
lammii Indiyaa osoo hin taane shanyiin isaa Itoophiyaa ta'utu barreeffame. Deekaan biyya lammiileen Itoophiyaa Chingizii fi Waaqoon wal duraa duubaan bulchanidha. Kana malees biyyi tun yeroo dheeraadhaaf gurraachota karaa daldala gabraatiin gurguramin bulaa turte. Muummeen ministeera Indiyaa kibbaa kunis Waaqoodhaaf leenjii loltummaa akka fudhatuuf afaan Arabaatii fi Fireenchi barsiisuu eegale. Leenjii loltummaa fi intilligensii fudhatee waggaa 9 mooticha tajaajilaa turuunis ni himama. Waaqoon suutuma suuta lammiilee Afrikaatii fi Araboota 1500 walitti qabuudhaan dho'isaadhaan leenjii loltummaa kennaafii ture. Bara 1580 muummeen ministeera biyya Deekaan Chingis kan du'e ta'uu isaati. Kan boodas Waaqoon loltoota 1500 qabatee mootiilee xixiqqoo kibba Indiyaa keessa jiraniin wal waraanuu eegale. San booda maqaa kabaja Maalik jedhu moggaafate. Maalik jechuun gooftaa jechuudha. Maalik Ambar jaame. Maalik Ambar loltoota 1500 qabate tooftaa lolaa isaa gara riphee lolutti jijjiiruudhaan mootii xiqqoo kibba Indiyaa tokko mo'achuudhaan mootii Indiyaa fonqolchee aangoo qabate. Waaqoon ammas sultaanota lama kanneen biroo uffisuudhaan walii galtee biyya bulchuu ummatichaa waliin mallatteesse. Waraana yeroo dheeraa taasiseen sultaanota xixiqqoo kibba Indiyaa keessa jiran hunda mo'achuudhaan bulchiinsa kibba Indiyaa Deekaan if harka galchuudhaan muummicha ministeeraa kibba Indiyaa ta'e. Waaqoon mootii Indiyaa tokkoomsee hoggaa ta'u bara bulchiinsa Maalik Ambar bu'uuraalee misoomaa hedduun kan hojjetamanii fi keessaafuu jallisiin hedduun daandileen konkolaataa baadiyyaa Indiyaa keessatti riqichoota gurguddaa amma maqaa Maalik Ambariin yaamamu hedduun akka hojjetaman ni himama. Seenaa Indiyaa keessatti Waaqoon mootii seenaa qabuu fi kabajamuun yaadatamudha. Maalik Ambar yookaan ilmi Oromoo Waaqoon. Waaqoon dubartii Siidii jaamtu fuudhuudhaanis ilmaan kan horate hoggaa ta'u, ilmaan isaanii kunis Biib Kariimaa, Fatiyaa fi Chaangizeedha. Erga ilmaan kana horate boodas bara 1626 ganna 78 isaatti du'aan addunyaa tanarraa boqate. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qophiin teenya gomaata jettu tunis guyyaa irraa seenaa gabaabduu ilma Oromoo Indiyaa bulchee isin biraan geenyeeti jirra. Qophii tanarraa gumaata Oromiyaatii fi ilma Oromoo akkasumas maalummaa uummata Oromootii fi qaroomina saba guddaa hangafa Kuush qorannee iyyaafannee torbaanitti yeroo lama kan isin biraan geenyu ta'a. Qophii tanarraayis ni barattu jennee abdanna. Qophicha qopheessee kan isin biraan ga'e ani Lammii Sireetii. Torbaan milkii bara quufaa gabbinaa isiniif haa ta'u jecha torban qophii tanaa fi qophii birootiin hanga walitti deebinutti gama kiyyaan nagaatti isiniin jecha torban milkiitiin isiniif hawwaa. Thank you.